Nagaga fadda shina jeesinaati nagaga fadda rakaati. Welcome. Akkam nagaa? Jirta? Irra wallahi fayyaa. Ibsaa jaalala. Naguma. Fayyaa wallahi maal jirtu? Maal amma tikkeetti kutannee gallamu maal goona silaa uummanni biyya keessaa kun nagaa fuudhaa jara kanaa gaafa nuuf jedhanii. Abbo uummata biyya keessaa kana bar kana uummata uummata jiruun du'e dhiise. Jiruun du'anii. Maal nama Tikkeetti bro. Irratti hojjetanii uummata beelan irratti hojjetanii. Uummata beelan qoonqodhaan. Digalee garaan beela yoomuu wanni dubbata. Qoonqoo isaa tan barbaadu malee. Qalachiisetu kabiraatu qalachiisee yoo waan itti nyaatu argatanii nyaata. Lubbuu namaa nyaattu. Namni bakka waa nyaantu dhabetti bara lubbuu kalmooddi du'e nyaata. Ilmi namaa jechuudha. No, akkam dhabeettaa ibsa amma Oromoonni haaloo ba'uu wanta jedhamu hin beeku beektaa? Siigalee? Amma Oromoo biyyaatti dhiise. Ani amma kana aarsuu jiru. Oromoon tuni nuu sooshaal miidiyaa asirra jiru kana mara je'i hunda laallee agarra. Gaafa uummanni isa laalee nuti akkatti gabbaanee gallu dhabne jedhu dhiyoon tana jechuudha baatii lama dura. Iyyataa ture zim jettee ilaalaa turte. Cal jettee iyyinee aga tokko ifirraa dhabne itti dhiifne. Gaafa irra immoo qalamu gabbaate jaa jirti. Uummanni kun akka qalamu nutti himee ture. Iyyatanii turan nutti himatanii turan. Ni galee mootummaattis himataa turan hiriira mootummaattis baanii qambara irra kaa'atanii mootummaadhaan qalamuuf yaana jaatanii turan. Haa qalachiises mootummaa amma namni tokko namni isaan qalachiisan jiru. So atamma ilaa anama warra miidiyaa dhiisi warra miidiyaa sila iyyuu homaa tokko gochuu hin danda'amne iyyuurraan kana hafe jechuudha amma sagalee ta'uu matee tokko miidiyaa kana dibaabii isaa cufuurraan kana garuu uummanni biyya keessa jiru haga yoomitti Amaaraan nu qalte jedhee boo'uu qabaadha. Fakkeenyaaf Wallagga keessatti guttin irratti Amaaraan makiinaa irra garacaastee nu ajjeeste nu qalte Shawwa keessatti Salaaleetti Amaaraan nu qalte akkasuma goote jedhee haga yoomitti iyyaadhaaf amma yoomitti boonyanuun daa'imaaf nama guddaadhaaf haadhaaf haga yoomitti boonyanuun. Mee amma ibsaa jaalalaa wayii si gaafadha. Duri waa yoo uumamee haayiskuuliin elementariin yuunivarsiitiin osoo nafiin hiriira nagaa ba'a. Gadi bahee du'a ilmaan Oromoo irratti ta'aa jiru. Hiriira nagaa ba'uun Oromoo maal fi isa rakkise? Kana dura fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti hiriira nagaa meeqa ba'amaa jira? Duuti Oromoo qofaaf haaraadha. Sanyi hiriira nagaa ba'uuni bro hafeeran maaliif beektaa? Mootummaan ishee hiriira baate achitti dhaqee ishee rashana waan ta'eef hiriiraan baatu. Amma dhabii maalidha sitti fakkaate? Sanyi dhaggeeffadhu. Amma sa'aatii ammaa kanatti Oromiyaa keessatti hiriira ba'a jechuun dhaqaati dhumaa jechuudha. Faayidaan qabu. Dhugaa rabbiin sitti dhaqaati rashanamaa jechuudha. Mootummaa beektaa agarteetti yoo ta'e hiriiraan butu. Daa'imman maalii kichuu qondeetti fixan. Dhaga yooni duutiin jiruu miti hin duuta rakkoon qabu. Yoo duutes waliin duuta bara. Mootummaa sijjeesse hin duuta rakkoon qabu. Maal yoo duute maal kana dura duutiin jiru gaafa hiriira nagaa ba'amaa ture. No ilaa siin galle sanyi amma hiriira baatee du'uurraa akka amma jedhame qeerroon ijaaramee warra sajjeesu ajjeesee warra isa qalu qalee warra isa buqqaasu buqqaasee warra mana isaa gubu mana isaa gubee ofirraa dhorkuutu irra caalmaa filatamaadha. Amma namni kumi tokko yoo hiriira ba'e namni 900 dhumuu danda'a. Mootummaan irraan butu sitti maan jiran dhugaa rabbii mootummaan irraan butu tasuma dhiisi kan. Akka bukkaatti gararcaasa mootummaan. Waa isinitti immoo baay'ee akkas jettanii dhaggeeffadha. Amma fakkeenyaaf ijoollee qeerroon hundeessee ati meeshaan itti bitaa osoo jettee meeshaa bittee fi woobootu irraa hiikkata mootummaatu irraa hiikkata. Billaayyuu manatti dhiisaaf hin jiran. Ilaa dhaggeeffadhu haqa lafa jiru kun yooni haqa lafa jiru. Uummanni kun ishee akkamitti waa ofirraa qolachuu danda'a? Asoofadha jara keenya bakka jabaadhaa ishee manseeni. Okay, shaasa ibsu rakkoon qaba. Tole. Ilaa sanyi. Jara keenya wanni isin irraa haasa'u waa'uma mootummaati. Parsantaa 75 Amaarri parsantaa 50 naannoo Oromiyaa keessa jiraata Amaarri jechuudha. Uummanni waan kana dalagu jechuudha. Naannoo Oromiyaa kana keessa jiraata. Haga buliin citii tanaan fuudhee adaamaa jechuudha. Gaafa Oromoon qawwee hidhatu hawaasni Oromoo qawwee hidhatu Itoophiyaan ni diigamti. Gaafa immoo Amaarri hidhatu Itoophiyaa ijaarama. Mootummaa Oromoo biyya bulchuu keessatti jechuudha. Akka inni ta'aa jira jechuudha. Kana hayyoonni Oromoo maaliif gabbee karraan dubbanne maaliif akkasii miti ja'an maaliif waan kanarraa akkatti gacallisan kana callisuutu waan kana mara fide jechuudha. Har'aan tan Oromoon yoo Oromoon hidhatte Itoophiyaa farrasaal.
yoo Oromoon dhiiga gad dhangalaasin Itoophiyaan hin jaaramtu. Akkas jechuun maal jechuudha? Hatta haga Abiyyi illee aangoo irra dhufee akkanuma jaa jechuudha. Kanuma agarsiisaa jira jechuudha. Wallaggatti mormi Oromoo qalamee muunyi itti suuqamee isin agarsiifame. Itoophiyaa እንዳውም ኢትዮጵያ አሸባሪ ጃራ ጅራቹ አሸባሪ ኢትዮጵያ ዲዱ ቀለማ ጅርቲ ኢትዮጵያን ጃረምቴ አርዳሞ ሙጫት ቀሻ አኩመ ኸኘት ቲክቶክ ከነራ ዲቺሱ አስረት ዲቺሱ ይሄ ጋላ ነው በስማአን በልና ይረድ ጀኒ ገጪብሰኒ ቀለም ቪዲዮ ሰን ሁንደ ከሰን አገርተኒ ጅርተኒቹ ማልቱን ተፈ ጅሩን ዱኔ ማልቱን ተፈ አስራ ሙኸ ሁድ ወልት ዲቡ ተከገኝ አስራ ወለ ጄሱ ተከገኝ አስራ ኩታፊ ገንዳ ወልኛቱ ተከገኝ ማለ ባገሰነ ይደን ማለ ይደን ንደባሜ ያማሪ ንደባሜ ቀልተኒ ይሄ በስማም ጃቲ ቀልተኒ ገርሲፍተኒ ጆለም ቢያረባ ከሰርቱ ሞቱማን ስንቀቡን ጅሩ ወኒ ስንቀቡን ጅሩ ማሊፍ አሎም ባነ ማሊፍ ኦሮሞ ረቲ ወለረት ዱረት ተኩታኔ ወለረት ከቲ ወልኛቹ ኩታ ወልኛቹ ማልቱ ተኮኑ ጎለ ማሊፍ አሎ ተነ ገያተኒ ጆለ ወሎ ደገፈዳ ሲንፋ ከሰፉ ስርት ዮ ዲርቃማ አከቲ አከ ጋፋ ጆለ አርሲው ጀተኒ ወልኛታን ሰንቲ ወልታተኒ ወሎ ወጂ ኡመታ ከና ቀልተኒ ኑን ገርሲስንቲ ዲሩማን እስን ሱደረባት ነከሳ ቀብደን ጎቱማን እስን ቀብደን ኢኑ መንጅርቱ አርሲጄ ወሎጄ ሸዋጄ ሁንድ ኸሰን ወር ቢያረባ ከሰርቱ ልኪ ገልቹ ደንዶ ቀብደን ወሉ ልኪኒ ገልጭተኒ በር ወልቀሉ ሙኸውዶ ዲቡ አከፈደ ወልገሩ ንደንደኛ ወላሂ ኦፌ ጋተና ቦዳ ኡመኒ ዲነ ኸኛ ቀልተኒ ነው ገርሲሱ ደንዶ ቀብደን አጣ ቀልምሲ ኦቦሌ ሰኸኛ akka obboleessa keenyaati mucaa sana gon viidiyoo isaa akkatti utaalu isaa taphatu arge narri fadhe wallaahi laziim bakkatti coraan kiyya ifumaa na jibbe jechuudha wal nyaatu takka keenya rabbi isin uume sodaadha wal cafaquu takka keenya maaltu ambarratti nukute parsantaa 50 ol amaarri naannoo oromiyaa keessa jira warri biyya jirtan dhaggeeffadha isin keessa jira ollaa keessa jiraatan ummanni kun akkamitti akka nu godhaa jaa gabbaa gaafadha isaanumaa takka dafa buqaas raajani amara khessa bar amara kilili khessa yo wallo takkitin ten Goojjam fi Gondar khessa afaan oromoon dubbatam namni oromoo tokko achiti mana jaaratu sindandu jiraachaan jirus gaafa ati immoo akkana nee nuti dubbanne Itoophiyaa diigamu deema sinjaa mootummaan lafaa kee poolisiin oromiyaatu sin dhiiftu yo ati amara naannoo tana jirtu ummanni kun kakkana nu godhu ummata kana ifraa dhorgana ummata kana takka qaxita buqaasaati woni Itoophiyaa yagaaraa no waliin qabna Itoophiyaa diiguwatan isin ashabbaari isin jay maqaa sana qaan isini beena garumo bal'ina wajirtan nu lafa kanneefi nu tuamara kanneefi miliktu fideenu raqobsiise walin biyya keessa jirra ummanni khuni hammeenyi isaanii amma fannoon godhisaniin garaagarummaa takkan qabdu garaan isaanii dhugaan isinitti takka hammeenyi garaa isaanii tokkuma ummanni jarri tokkuma wallaahi wallahi isinin jaa gaafa oromiyaa keessatti dalagatanii quufan Goojjam fi Gondaritti mana jaaran malee achitti hin jaaran tana sammuu teessanitti hima gaafa misoomsanii achi keessatti oromiyaa tana keessatti dalagatanii quufan eessa jaaratan Goojjam Gondar achi dhaqanii mana jaaratan gaafa ati lafaa kaatee warri wajji jirtu ummanni kun akkana ummata kana firaa buqqaamnattee ati moggaa kaatee ummanni kun baala jedhattee kaate oromoon sin dhiiftu poolisii oromiyaa fi kaabineen oromiyaa ati Itoophiyaa diiguu deemte imaammata badhaadhumti keessan kun dhiiga oromootiin badhaadhe moo sabaa sablammoota Itoophiyaa dila jiru san keessa wallagga qalamne salaale keessa qalamne eega badhaadhen dhufe qalamuu malee maal badhaadhe dhiiga oromoo kanaan qalamuu kanaattu isin badhaadhesse sibu an kanan jawbar bidu masra dem tana motu kadre mootummaa hin agartu mooni agarti me naima hin argani ijaan isaanitti dhagamu nama biraati miti me oromo leen ta'ina me saba akka oromo tillee laane nama qalamu jiru kan ati kha biyyam bulcha je yarka qabu ati kha kaabineedha maaltu sitti dhagama maalif injiraatin gaafa yaadig biyya bulchu caccabaan dilatana mara yaadig bar wallahi oromo yaadig oromo galata qaban khalna mark galata guddaas maddi qaba ummanni kun akkana isin godhee jeet haawulti isin dhaabe calii calan qotti isin fixee jeet haawulti isin dhaabe gaafa kana ammoo abiyyi gabbeet haawultiin calii calan qooxi fi
walitti dhaabbate hijaa Itoophiyaa diiguudhaaf walitti fidee malee faayidaa takka hin qabu jirraa dubbate. Gaafa sana akka Oromoo fixuu deemu isinitti hime qaallichi dirree bee. Seenaa dabarte beekaa waan hin taane Oromoo fi Amaara walitti ammeessuuf haawultii tana mara dhaaban malee yaadig. Isin firoomsuu je'eetii miti jeet isinitti hime gaafa sana isin fixe abiyyi. Gaafa san jiruun awwaalamne Kaadiree kana beekaa. Yoo Oromoon qalamtu malee biyya bulchuu hin dandeenyu jen haa gadhiisanii aani. Haa Tigreen dhuftee bulchitu. Takka Amaaraan nu bulchitu tiraniiti basmaam Quddus ziw jennee jalatti bulla. Likkii beeknee jechuudha. Wanni qalamsaa'uu fide hin jiru. Mee qalumsa itti dhiisime biyya badhaadhe jettu keessatti haati sun akkam jirti ilaalame. Waan torbaan tokko nyaata nyaatti ni fakkaatti. Biyya hin qabnu. Hin qabnu biyya. Wanni marti dhufnee asmarraa iyyuu asmarraa dubbatu lammaffaa immoo asirraa iyyuu fi asirraa dubbatu qofaa miti. Wanni isin beekuu danda'u qabdan ijoolleen Oromoo kutaa 11 akkuma wal nyaatu irratti tokko taatanii akkuma wal nyaatu gandarratti gandaan duulu irratti tokko taatanitti amma immoo diina ofirraa dha'u irratti tokko taati ka biyya Arabaa jirtu ka Qatar jirtu qalaaf garsiisa. Qalaa gubiinsa kan nu baasa. Baay'inaan Amaarri naannoo Amaaraa keessa jiru naannoo Oromiyaa keessa ni beektani. Ka biyya keessa halkan jiraa qalii garsiisi. Qalii waraabii garsiisi akkasitti likkii nurraa galanii. Eenyu si beeka waantii fuudhatti kaadhu qalii garsiisi darbii. Muka hudduu wal dhiibu wal nyaatu takka keenya. Wallaahi lazim wal cabsuu walii naasuu dhabuu takka keenya. Maaltu gandi soddaatii fi maaltu xilaata keenya naasuu nuti keessa kaa'imee natti hima. Aba ummata rabbiin isinirra haa banu rabbiin akkata isin jaamsa kan isinirra haa banu. Lammaffaa warri miidiyaarra jirtan hundi feemasootaa jechuudha. Har'a gabbaatanii jettan ummanni salaalee nuti qalamuuf yaanaa nuti dhumuuf yaanaa nuti du'uuf yaanaa mootummaa isinii miti mootummatti hiriira ba'ee jechuudha. Manguddoon osoo dargaggeessan ta'in ummanni salaalee baatii 3 dura nuti dhumuuf yaanaa nuti qalamuuf yaanaa qotatu hin dandeenye nuti jiraachaa hin jiru jedhanii isinitti iyyaa turre. Gaafa kana mootummaa fi warri TikTok gubbaatis guyyaa tokkicha maakii mana baratti irraa dubbatte maakii takkitti qofan argiyoon haqa namaa jibban nama jibban haqa namaan jibban jira. Miyyoo amma maakii itti sakirte ishii takkitti guyyaa tokkicha salaaleef sagalee haa taanu irraa dubbattu. Kophaa ishii iyyitee dadhabdee dhiifte. Kophaa ishii iyyitee dadhabdee dhiifte gaafa sana. Ni beektan marti keessan agartanii jirtanis guyyaa sanis. Gaafa qambara asirra kaatanii ummanni salaalee nuti du'uuf yaanaa nuti qalamuuf yaanaa nuti qe'ee teenyarraa buqqaa jirraa jedhanii isintti masan hundi keessan agartanii jirtan. Zim jettan. Zim warri miidiyaatis akka waan salaalee biyyan ta'e akka waan salaalee tun Oromoon ta'initti nuti sirraa iyyinee nama dhogoo dhabnaan ifraa zim jenne. Wanni Oromoo kun numa dhiba akka ajaa'ibatti nu dhiba. Akka ajaa'ibatti. Wal nyaatu irratti takka keenya garuu hamba keenyaaf xilaata keenyaaf garaa laaffatuun tana maraan nu ga'e jechuudha. Gaafa yaadig biyya bulchu ummanni kun akkatti ol je'anii nama laalan. Akkatti ol je'anii nama laalan jechuudha. Likkii galchee. Har'a mootummaan badhaadhina ifumaa hidhachiisee ifumaa moo caakka galchee uummata Oromootiin fichisiisaa jira. Unkaan uummata fannoo buutuu takkitti tanaa miti. Tigreet taankii fi meeshaa waraanaa hunda harkaa qabdu diila sammaraa'uu hattaa haga biyyatti dhukkee walirraa kaasutti Tigraay dhaqanii lolutti galchee maaltu uummata kanaa kana salaalee keessa achi isaanii dadhabsiise meetti maamoo Kaadiree mootummaa tan mee uummata naa deebisa. Dabratsiyoonii fi Kaadiree isaa waraana TPLF hidhate diila taankii sanii diroon itti dhaqee daaraa daakuu galchite. Fannoo bubuutuu takkitti tana maaltu uummata keetirraa achiisu soqote. Wani takka nama dhibdi. Wani takka harumatti hiikkanu dhabne bara. Dubbatan boo wallaahi azim yoo Oromummaa illee qabaatin naasuu namaa walii haa qabaannu uummata keenya.
nuti warra miidiyaa jirtu keessafuu ijoolleen Suudarabiyaa jirtan irratti hojjedhaati aara nu baasa. Nuti biyya irraas biyya hin qabnu biyyi teenya tanuma keessa jirtanii taphaatanii tana akkuma shiftatti jiraanna akkuma shiftatti gaara keessa jirtanii fitaan keessa jirtanitti gootonni ijoollee walloo fi ijoolleen arsii deengadda akkasitti muka walitti dhiibaa turtan ar'aan tana muka itti dhiibaatti qaalaati nu garsiisa. Qaalaa nu garsiisa. Of qalurrattuu naasuu ofiin qabaanne ofitti muka dhiiburrattuu naasuu waliin qabaanne of qalaa nu garsiisa dhugaan asirratti hima. Biyya namni biyya akka seeratti keessan jirre keessa jirtan dhugaan isin jaa isin hin gootan yoo nun jettan biyya namaa tana keessatti akkatti sossoo'uu dhiisi achi sossoo'uu hin dandeenyu. Hidha jira namni biyya diyaasporaa jiru hidha jira beekaatan. Proogiraama liivisaa itti seenullee hin qabu wallaahi laziim. TikTok maa jechuudha. Garuu mucaan asirraa akka burraaqu hogga akkasi viidiyoo san gartu haati sun hogga akkatti imimaan san gartu nyaata nyaatuun dadhabee taa'u jiran nyaata nyaanni natti gaddeemu dite wallaahi laziim nyaanni natti gaddeemu dite jara kee nama osoo dhaabbatu dhaabbinatti du'e keessa akka Oromoodhaan jiru bara Oromoon biyya bulchuu jedhamu keessatti Oromoon dhumaa jira malee bara Oromoon biyya bulchine yoo nagaan jiraataa turre alhamdulillah. Ifiif barbaanne dhagaatti irree ifiif barbaanne dhagaatti irree ifiif barbaanne rabshaara dhaabne kadu'ees du'e malee takkaa odoo mootummaan kun usi haa ta'a jiru itti nuti qeen beeku yaadi. Garuu immoo bara Oromoo biyya bulcha jan maqaa Oromootiin yoo ati lafaa kaatee Amaara tokko maqaa dhootte Finfinnee keessa yoo ati lafaa kaatee Amaara tokko Adaamaa keessa jiru lafaa maqaa dhootte yoo ati Qaciroo keessa jiru maqaa dhootte yoo ati Harargee keessa jiru Amaara tokko lafaa dhootte Itoophiyaa litti farras nu ante zaranyaa sin jan mootummaan naannoo Oromiyaa sin dhiisu Shimallis sin dhiisu Shimeenuu sin dhiisu wallaahi laziim ati biyya diiguu deemta sin jaa. Hagayoon mootummaa Oromiyaa hagayoon akkatti ormaaf akkatti naasuu garaa qabdan akkamitti hagayoom akkatti gabbartan garaan keenya madaa iji teenya imimmaan if jibbine dhugaa isintti if jibbine wallaahi laziim adha salaaleettee teesse ati Harargee adha salaaleettee teesse ati Wallagga adha salaaleettee teesse ati ilu adha salaaleettee hundi teessanii hundi Oromiyaadhaa kun zimjattanii yoo dhugaan boru gabbaatanii uummata kallee taatu Oromoo tanaaf sagalellee taatu manguddolleen gabbaateen dubbatiin boru mana manatti qalamuu teessan hundi keessan mana manatti tokkoon keessan hafuun teessan mana manatti gaafa isaa Wallagga irratti akkasitti waraana waboodhaa akkatti morma qalanii mukatti kaanii suuqansan waraana haya Itoophiyaa liffarras noo uummata Itoophiyaa diigu shanee hidhattanii itti dhiifte kadree mootummaa ardhammoo ilmoo gatiyyaa na hungeessu mucaan sun qallaa xiqqashaa tokko na hungo gaafa kun qalamu woo sum shanee na'u jechuudhafi shanee isin hin dhorgitanii fannoo dhorga fannoon eega isin aangoo qabattanii dhuunftee uumamtee ufannoo yaadi dura hin jirre fannumti bara kaan hin jirre fannoon bara amata meeqa dura hin jirre eessaa dhuftee ammas isin wajji aangoo dhufte isin wajji caakkaa seente isintu caakkaa galfate mee nutti himaame maaliif hin godhin waraanni shaneedhaa kaa caakkaa keessa jiru kun lammaffaa waraanni shaneedhaa kaa abaa'oo caakkaa keessa jiru yaa agalaa takka qalaan agarsiisaa isinis eessan isitti dhiisa Oromoo isin dura dhaabbataa bara Oromootu isin dhiisu annan beekama yoo shanee kun gabbeetin qala jee Oromootu isin dhiisu akkati dubbannu sun beeynu dhiyoon tanaan dhaggeeffadha abbaa maarree liifira jira gaafa tana dura uummanni salaalee qambara sirra kaatee manguddoon gabbaatee yaa mootummaa nu dhagey qonna dhabne garaan keenya qullaa baatii shan dura jechuu baatii shan dura qotataan jirru baatii sadii dura qotataan jirru nyaataan jirru waraanni bobba'aa galanu kutee nuti dirmadhu jan mootummaan zim jee afaan harka walirra kaatee uummanni maal ta'e illee hin jenneen warri TikTok kun zim jettanii calliftan ardha moogoo qalamu godhattan proogiraama liivillee irra isin dhufullee ajaan qabu yoo uummataan taane uummata keenyan aangoo maqaa keenyatiin aangoo teenyarra teessanii
maqaa ummata keenyatiin teessanii ummata keenya ficcisiisina. Warri immoo kaadiree mootummaa taatanii bitamtanii qonqosii bite ifiifu aboo namni lolatti raa'u isin hin beektan malee masalaalee qofattan malee biyyitu guutuu lolatti irti. Lola eessatti irti beektaa? Lola garatti irti. Jiruun xiyyaan nabaas ittiin jirti jechuudha jiruun. Jiruun xiyyaan nabaas itti irti malee. Yoo guyyaa tokko waan takka irraa hafe waan boru nyaatee buluun qabu. Fitinaa garree bar fitinaa. Anamma waan hin isin dhaamu warri gistaan akkasitti wal nyaatu maarree takka geessan deemaati muka san hudduutti dhiibaa qalaa nu agarsiisa. Isin biyya GPS fi kaartaa hin qabnee fi wanni hin qabne akka caakkaatti seeraan ala jiraatu jirtanii namni isin beeku hin jiru maaksii uffadhaa carqii koofiyyaa akkatti corfadhaati ija qofatti godhaa wanti harka kaadhaa bakka gartanitti ummata gorraa immoo ijoolleen teenyas isinirra dhaqqabuuf taata biyya Suudi Arabiyaa keessa jirtu inni kun yoo rabshaan kun lafaa kee dhudhuqadhaa ummata biraa faffagaadhaa. Teessoo teessin ta'u ummatatti dhiyaachuu yoo qabaattan ummata irraachi godha. Ummanni kun bara Harargee keessa gad dabreeti. Harargee keessa dabreet deema. Karaa Suudi Arabiyaa kana. Walloo keessa gabbeet deema karaa Suudi Arabiyaa kana. Mucaan akka Iyyaasuu waraanan taane. Kaamoo kalee qalan kun jechuudha. Waraanan taane. Hidhataan taane. Mucaa xiqqashaa akkuma Iyyaa kana fudhanii yoo qalan isin maal eedan? Maal irraa eedan? Maal irraa sossobdan? Xayyiquutu. Yeet na hojii gaafadhu. Samboodan bismillah jee eegale isaan basma'am jedhanii eegalanti. Bismillah jeeti eegali qali. Namni biyya ofiitti farmatu shahide wallahi lazim. Biyya ofiirratti du'u jiranii bara. Har'a amma salaalee miti. Wallahi as deemti karayyuu keessas ni dhufaa dhaggeeffadha. Affaar keessas ni dhufaa dhaggeeffadha. Gumbis numa dhufaa dhaggeeffadha. Hunda taraadhaan isinirra ga'u ta'a. Hunda Oromiyaadhaa jechuudha. Wallagga qammastee salaaleen si qammasti Adaamaan walitti achiin akkatti daangaa waliin jiranii daangaa wal falmasiisaa jiran karaa moojoo kana jechuudha. Achiinis ni qammas hundi keessan akkasuma qammasuu teessan adda rafa warra biyya jiru isaa rafa. Yoo keessan isinitti dhufanii mootummaa isinirraa eeguun jiru. Mootummaa yoo Oromoo hidhatte Itoophiyaa farrasaal. Yoo Oromoo hidhatte Itoophiyaa farrasaal. Yoo fannoon hidhatte immoo Itoophiyaan ni ijaaramti. Akkas jeetiin oo deemutti mootummaa laaltanii gartan. Kana laaltanii gartan marti keessan. Ni agartanii miti. Aboo kunis maalatti argaa oolasi? Ati diraa wayla maaree. Waani rattume wani glume murmi nanda maaree. Murmi diraa wala. Ibta. Oh. Ni jorgi kan nak bagi diraa. Intala kun jadi. Kamu jira? Betul kan saya kamu jira mana ter? Ni talaga na pakat. Semua azan tin jira kaya sa. Lagi. Ni talaga boleh tertidur. Apa sebarang boleh? Romo tahu. Romo orangnya tahu ulen, wallahi lazim. Kaysa ko wallahi das na jajjur. Hagan sinitti majara khayn. Uga walnya curat wali ni galla. Orma firra dor gurat wali garu dabu khanyatu. Kara kana sina jibbisisan. Oromo matana le jibbisi wallahi dugan sininja. Amma ni amantani amma shimalli Oromo sininjian. Abi Oromo don sininjian ni amantani. Warta wa kana tana sawjira bakatana fagadu rabshan toloni. Rabshan tolu bakatana fagadu ummatan ukira kasu jira. Ummata kamata. Amma bodo sawo je se ani bar manni asra ko na jaba. Wan wadan desani wan gol afani ma so itan nadi baba ran. Wallahi nana dibde duna dibde ngaro. Amma wai politika ko wayin to ko jira ya war ta tanya bodo isi waje tese jane biye khaser ta sedi san man ko tabai. Jacci khiya wan dan desani wana mangone afani mali fa so itani nadi be baran. Barama ajel fama takande bar. Warri afani ma so wan ta kana mango dubete. Larga.
Waan jara geessa. Sindaga. Garbi shaantoo duudhaa kanaa wajji teessee maarree jettu siin jaan boodaamu. Tabiratti hin jira. Tamitti jira. Ragaxatti hin jira ragaxa hagayoom Oromoo warra gana abiyyi Tamit jirta ibsa. aboo moodanii dhamtaan si baasuun tolu rabbi sun sodaa dhuudeem namaddi. Am biyya faranjiitiin jira namni asitti hin jiru. Ni hidamta. Ni hidhamtaa fitanaan tolu booda. Maal jechuun barbaaddeet hidhaan afarris taatin ma. Haasawni kiyya kun waan takkaan ta'u waardaa kan siin galleessaa haasawni kiyya kun. Haasawni kiyya kun siin galuu didee bara haasawni kiyya galuu didee mee barreessaa fi jira qaati. Anamma haasawni nan haasawu ammaan tan haasawu kadree aarsu waan ta'eef booda amma booda olitti deebina qofa. Ibsa. Walit deebina waan taasisaa. Ibsa. Waa ragaxatti walit deebina waan ragaxatti jira. Nga. Sittin deebi'a shi. Amma rabshaan toluun jara keenya. Kadireen mootummaa maraattuudha. Maraattu takka kadiree mootummaa ta'a ilmaan Oromoodhaan sumunii fi shilingiidhaan bitame biyya jirtu ta'a kaabineetuun faan namni akka isaanii maraattu hin jiru. Nama wajji haasa'u illee isa yoo fadha booda ishii wajji nageenyuma isheetii fi kan ishii baase quba qabaadhaa jara keenya. Maal ennaan biyya tana keessa jira akka fadhatti dhugaa isaanitti himanii. Nam tokko sodaan qabu maal ennaan dhugatti akka amma bakka nan jiru kanatti haasawuun narraa eegamu dubbachaa hin jiru. Oromoof sagalees ta'aan jiru waa'ee Oromoo dubbachaa hin jiru dhugaan asirratti. Bakka firiidama qabduu fi akkaataa Oromootti. Uummanni Oromoodhaa ka biyya keessa jiru likkii malee wucuuccaa keessa jira. Wucuuccaa ajaa'ibaa keessa jira. Ukkaama ajaa'ibaa kolonii ajaa'ibaa keessa galfataniit nama tokko ganda tokko irratti shanee tokko godhatanii nama tokko jechuun akka shaneetti ganda nama shan beeksisa shan nama tokko kasallalu nam tokko jira jechuudha. Hin beektan isa nama kana biyya keessa. Maal haasawaa tiktook irraa maal haasawaa. Dardara shan jimaa bitatu deemu magaalaa cattaraa deemu keessa tokko immoo kajoollee san sallalu waan ijoolleen tun dubbattu. Hidhata baa'u wajji qabdi hidhata kamii wajji qabdi mootummaa kana akkam jetti namni tokko ka isaan san sallalu. Akkasitti jaaree qaallichi akkamitti akka qeerroon biyya jiidee waan beekuuf akkasitti deemu jira. Ijoollee biyyaa irra laalina. Wallaa ijoollee biyyaa irra laalina. An dhugaa sitti himan. Waan nurra gee waan hin beekuufi. Namni kudha yoo waliin jiraate namni lama hojjataa mootummaati. Kamindaan isaa qaxaramuu fi hin beekin namni tokko waa isaa hin beekin damoozaa fi kadiree mootummarraa harka lafa jiraatiin ni kafalamaaf inni ijoollee sanii wajji deemee qaba. Aanaa mara keessatti ganda mara keessatti akkasii jira. Waan kana ni beektan hin misin. Keessafuu Harargee irratti nama shanitti nama tokko godhame. Karaa Shawaa kana irratti nama 10 irratti nama tokko godhame. Isaan baay'inaan walitti argamu waan ta'eef. Nama 10 kan kasalladhu jechuudha. Oromoon akkatti walirra bitamtee jirti isin kanan beektan. Namni waan kanarraa is gabbee dubbatu jiru. Hayyoonnis karam kutee anaattu hayyoota jala yaa'utti hin jirte. Silaafuu maayyimii asirraa jantaan nutti qantee maayyimii fi ijoollee biyya arabaa xixiqqashoon tunii fi taan achitti walitti iyyitee tanarraa haasofnaa. Yoom waa'ee uummata Oromoodhaa irraa haasuu dhaqqabne sin nuti. Yoom ifumaa kadiree mootummaadhaa tun asiin ajandaa kana ol darbitee kanaan asii wal nyaachisaa asiin kaan asiin deebistee wallaahi bar diraamaa isaan itti jiran bara Oromoo. Rabbi sun mujalaan habaasu. Rabbiin haga Oromoon namni haga Oromoo bitamu yoo bitamuu kaate bitamtee nama ficcisiisu hin jirtu. Dhugaan isinitti himu. Ifirraa eegaa saayibni kee gaafa sitti bitame jiraachuu kee irratti dantaa siin qabu. Dhukkee sirraa kaayisiisa.
sii jiraa kana jeessiisa waan akkasii biyya keessa guute yoo ati amma lafaa kaatee amaarri akkas godhee miti har'aan tan amaara tokkoon asirraa dhabamsiisattee lafaa kaate milishaa biyyaa biraan dandeessu gaafa bar biyya jawaarfaan akkasitti wal jaaranii jigan bar poolisii keessan poolisiin ummatan tuqinaa poolisii oromiyaa isin gaachana oromooti gaachana oromiyaati gaachana ummataati ummata bira dhaabbadha yoo manni riira baana jee akkatti baa poolisiin lafaan asiin beekaa atteeti asiin dura achi hiiqa akkasii wajji turanii bar ummata kana walitti bineensa godhanii kaan maallaqaan bitanii kaan durgoon bitanii kaan mobaayila bitanii harka kaanii waa meeqa dalagaa jiran eessan dubbataman oromoon akka jaarraa tanatti cabxee fuuldura illee cabxeetis hin beeytu san takkaa akkasii cabxeet illee hin beeytu dhugaan isinitti himan tokkoon ijoollee qeerroo shan irratti tokko namni tokko lama shaneen san irratti sallaayii basaastuu mootummaati kadiree mootummaa keessaa jechuudha. Inni kun numa qamaa jimaa kana eessaa fidee hin jettuun ijoolleen biyyaa sun bara nagaa walitti qabanii bara eessaa fidee qamaatas hin jettuun kun waan hin jettuun. Kanaaf warri biyya keessa jirtan obbo Shimee keenya si kabajna si jaalanna TikTok abiyyiitis gubara ni jira TikTok abiyyi viidiyoo abiyyi jala dhaqaati TikTok abiyyi sheerri isinii godha jira keenya wallaahi lasii haadha akka boochisanii fi mucaa qalame san duwit haadha akka boochisanii mucaa qalame san duwit irratti godha TikTok isaa akkatti badhaa inni maarree jawjee gallakfamu jira saanuma irratti godha marti keessan asirra guyyaa girrisaa waan biraa godhuu dadhabnu duwitiin dadhabnu miti haadha boocu mimaan san gartee mee boo'ichisan malee uumeta biraatti dhiisame waa'ee qalamuutis dhiisame bara oromoon biyya bulcha jedhamu keessatti bara oromoo waa mana harkaa qaba jedhamu keessatti haati sun nama amat tokko nyaata nyaatanii fakkaatti nama amat tokko nyaata nyaatanii fakkaatti hin fakkaattu wallaahi gudda amni isaan qaamni ishirraa fuula ishirraa isin mul'atu akkamitti ishirraa mul'atu nuti bara buskuta fakkaannee irraa sitteettenyu kun wallaahi fitten saalee haadha teenya tokkana oromoo tokkana gonja'u profaayila irraa taniin kaadhe tana gollaalu nin saalee an dhugaan isin hin jedhu nin saalee baruma Tigree san irra wajji hin jirtu bara Tigree san akkan hin jirtu wallaahi UHCR fi maarree kanaan fidee gargaarsas mootummaan qamadis kaan hiraa oola fi akkatti fuulli asirraa fuulli akkana kana agarra bara sanatti an dhugaan isinitti waan biraa qadiree fi bilxiginnaa fi waraana ammayyaa kanaattu aangoo dhabe malee ummanni gaafa sarraatti quufatti jiraataa ture an dhugaan isinitti himan quufatti jiraataa ture ummanni nuti dantaa abiyyi aangoo irra kaa'uutii miti dantaa shimallis aangoo irra kaa'uu miti dantaa jawaarii jantaa marrootii miti gaafa sanillee ummanni qeerroon baatee lolaa turteef fadhii oromoo fi oromoo mirga oromoo haa eeggamu oromoon abbaan biyyummaa haa eeggamu qabeenyi oromoof dura haa ta'uudha malee amma qabeenyi oromoon taane maqaan oromoon taane itti qalamuudha bara wareegama itti qalamuu barbaachisama bara bas itti beela'u beelte eega isin dhuftee biyya seente hun saawallee oromoon akka amma beela'u jiru kana beeleen beeku abbummaan fadhan dhugaan isinitti himan tana boodan achi qabaan beeku haadhumu oromoon marti haadhumu dhiisaan gargaarsina yoo mootummaan baajata baa isaatii miti baajata ummataati bara baajata qabeenya oromooti bara isaan akkatti finfinnee maarree jennu eessa baa isaati dhufu bunni eessaa dhufu oomishni isaan akkatti maarree janii doolaratti arganne finfinnee misoomsina janii eessaa dhufa kun mee eessaa dhufa natti maa bara qabeenya oromooti abbaan fadhi wallagga ta'e arsii ta'e harargee ta'e beeleennaan haadhumu dhiisa an dhugaan isinitti himu yaadig gaafa biyya cabsuu ka'u gaafa ummata isaa hirribaa kaasuu dadhabu yaadig maal godha beeytani yaadig mallasfaan magaalaa akka guyyaa saftii tana lafaa oggoo magaalaan akka guyyaa saftii kun ummanni isaa magaalaa saftii qaban dhugaan isinitti himu wallaahi lajin taarika dhugaa magaalaa akka guyyaa saftii tana helikooftara ifiitin mallasfaan lafaa kaasanii waraana dargiittu sin dheeja'e ummata isaa rukute jechuudha guyyaa saftiidha magaalaa akkatti wal geessatan mallasfaan xayyaara lafaa kaasaniiti dargii sin dheejanii guyyaa saftiidha nama isaa kana guyyuma saftii san mara isaa lafarraa fixe
mallas qofa obboleeyyanuma isaanii gaafa kana inoogaa lafaa kaatan moon kaatan jeen inoo akkanas hin godhu jiranii lafaa kaatan moon kaatanii ummanni Tigree hayni jiru sun tokkoon isaa manatti ol deebi'een galle guyyaa saftii sanirraa jechuudha. Kamana keessa ruus haati achitti wareegamte abbeechi wareegamtannaan achumaan banii karaa waraanaa kutan. Injifannoon galaniiti injifannoo isaanii san deebisanii Tigraay wala boomsine lakki Itoophiyaa tan solumaan bulchina janii karaa Itoophiyaa kutanii amata 27 akkasi bulchan jechuudha. Ardhaa dhufaa dabraa warra TikTok gubbaan dhugaa sirti man. Abbaan rakkate haa rakkatu warra biyyaa akka fadhaa wal godhu. Fadhu haa dhumu. Harargee haa dhumu, Shawaa haa dhumu, Wallaggaa haa dhumu, Beelees haa dhumu. Mootummaan biyya jiruutu irratti dhiibbaa fida malee nu waan takka nuti isaan dandamne waan takka sooruu hin dandeenyu. Borusuma qalamne yoo nuti har'a lubbuun jiraachifne yoo nuti har'a waa gooneef lubbuun jiraachifne borusuma qalamne. Miidhaa uummata keenya laalaa bo'urra dhumaatii san ofirraa dhuman jennee sabbarree akka aanolee sanitti ifirraa siidaa itti dhaabuu irra sin hojjan dhugaan sanitti yoo isaan garaa dandan zalaalamaa lama sirraa iyyuun hin jirtu waa'ee uummata salaaleetti wal qabatee uummanni salaalee duraan dubbate. Uummanni salaalee duraan dubbate ardhaa miti. Baatii lama dura baatii sadi dura dhumuuf yaanaa waraanni akkana bobbaa galla dhabnee yaa ummataa yaa mootummaa nu dirmadhu yaa shimee yaa abiyyi jedhanii manguddoon gaabii hidhattee qambara kaattee gabbaatee sirraa yaa turte nuti footoo sana agartanii jirtan hundi keessa namni footoo sana hin argine jira meenatti ma namni footoo sana hin argine jira hin jiru bar footoo gaabii sana namni hin argine jira gaafa qonnaa sana jirtanii mee namni footoo sana argatu hin jiru hin kijibina walitti kijibuun hin barbaachisu akkatti walitti wuy jechuunis hin barbaachisu hin fakkeessina waraanumti abaaboo tokkos kacaakkaa jiru ifi qalamuu malee qalamuu teenyaa malee qaluun beeytan naannoo isin jirtan kana amaarri hin jiru aboo gatarkisaati gize makiinaan asii karaa wallaggaa kana deemtuuf yee keetna ujeen yee gaafadhu samboodan hunda isaanii lakkaadhu jeen akka takka oromoo kalakkaatuun beene qaliyaa fi naasiin jee haa dharaaw qali gabbaasi caakaa keessa teessee waan itti gootu hin jirtu wanni asii diyaaspooraa fi kan isin qallabaniif hin jirtu harka deebisa yoo isin har'a harka kana deebiftanii bor waan biraan godhan hin godhan wallaahi baay'inni isaanii uummatni isaanii oromiyaa keessa jiraata waan ta'eef baay'inni uummata isaanii parsantii 50 oromiyaa keessa jirta oromootu nu wajjin jirre malee hundi isaanii oromiyaa keessa jirta gabbaasaa qalaa maaltu qaluu isin kute mee waan qaluu isin kute natti himame isaan akkati isin qalan unkaan uummata irra dabranii isaan akkati uummata oromoo buqqaasan wallaggaa fi wanni kana keessa deemanii qaama isaan akkana godhan kun bar waraana mootummaatii miti kaadiree mootummaatii miti shane waraani shane dhaggeeffadhu qaama akkas godhan sun kaadiree mootummaa yookaan basaasuu mootummaatii miti uummata nagaatiin siin jedhe gabbaasi likkii galcheetis uummata nagaa oromoo jechumaaf bakka oromoo noo basma'aam janii qalan agarta viidiyoo san sheer godhaaf hime warra hariiroo hojii qabu warra hariiroo karaa waraana adda bilisummaa oromooti waliin hariiroo qabu viidiyoo san sheer godhaaf haa argani sheer itti godha haa argani maaltu isaan kute hin seenin asirraa 4 kiiloo isin dhuftan isin jirtu asii miti amata meeqa dhufaa dabra 4 kiiloo irraa meetti dhiisaa caakkaa jiraachuun keessanuu gize akkanaa tan roorroo akkanaa tan irraa dhoorgitii ni fayyaddiiu gizuma akkanaa tan aaraa baasaa uummata oromoo kana asirraa zalaalama lama wii jechuudha dhabni zalaalama lama boo'u zalaalama afaan oromoo beekan amma hogganaan asirraa haasoo jarri afaan oromoo beeka fannoon afaan oromoo beekti qalaattek uummata isaanitti kararraa maqaa hin deeminaa janiin waan akkanaa sana oromoo koominiitii waliin himtee akkana godha baajata itti baaftee likkii galchuu fi danda'u qabdi wanni amma oromoo tan akkatti jirumaa fi jiru waa'ee oromoo tan qabsoo oromoo tan milkeessu kutee fi amaaraa oroo janiin warra dur miilik fidee oromoo keessa qubsiise tanuma yoo fakkaatti caalaa yoo maqaa gaafatte boonaa bar waan isin ajaa'ibu amaaratti caalaa boonaa baasaniiti oromotti immoo shimee dajanee dammaqee
اتباسا بر وان دوغاتير وان كان امنا من بيقدم اسن بيتني متي اماره تعالى بربو وان إسان كراتو لما خنت دلقيمو وان ملك فان قدامو وان جري خادريم قوتيمو لا إله إلا الله وان دوغا دا برم أتجعل أتفتا دمك أنا جل جرو أورمو دا تعالى نتقول قل فتي أمت هو كله ديما أمارا كنا قول أجنن قاتك أمت ساني أنت زوج شكون دزي يالو غرابة أنت قاتك درس غراتني أمان تاني نبيخن وان كنا سكرو فوز نبيخن وان كنا سكوا برانتي كمان جري والكو بقى bara sin je inama jarri wal kuba qabatuti gafa qabeenya horatan oromiyaa keessatti gondari gojjam male waan jaaran gondari gojjam male waan jaaran akkama nuti biyya namaa tan keessatti oo qabeenya arganne khaanatti biyya teenya ne oromiyaa dhayne waa jaarrame akkasiisan akkasitti ilaalan bar biyya teenya keessatti yoo ati waan kana qaatee lafa qaatee oromo kun dubbate ummanni kun karam maarrite lafa qaatee dubbate ifin dalagattanii fi maarreedha ummat maarree oti Itoophiyaa andu no Itoophiyaan oromiyaa qofa oromiyaa qofa mena himame shimalis waan kana dubbate bara biyyi mata kasa gadaan sabar kawali walin qabna khenya walin qabna khaysani tije wallahi video sanda kala la shimalis akkan jila khaysani bar shimalis ngo waq zegzen dubbata dan tan qaba wajaja biyyi zegzi afani ba dubbini khaysani ti khenya walin qab bara kham dubbate dubbi tan engada tan dubbate na fakkaate akkasum oromiyaa kasa dubbin tun duna taaten oromiyaan tawaliniti tafsaba lamotaati naannoon biraamoo ta naannoo san nama san qofaati mee dhugaa hima mee obboleeyyan kiyya saahiba kee takka fira kee ilma oromoo tokko ka Gondar irraa mana qabu naa himame namumti asirra jiru nama ilma oromoo tokko ka Gondar irraa mana qabu unkaan oromoo biraatii miti walloo keessoo fidame Gondar irraa nama mana qabu hinjina duutanii dabartan malee agartan akka waan hin kannamneefi akka waan lafti sun oromoon irra qubachiisuun haraamittaati eenyu achi dhaqee mana jaarata yoo lubbuunuu baane malee hinjiru wallaa hinjiru eenuma hinjiru kanaaree badhaadhenne kanaaree dammaramu amma ummata akkanaa kanaa waliin dammaramne ummata nama jiraa gabbaasee ehee oromoon hojii qaluu wajji dammaramname akkamit dammaramname ummata takka aboo yaadik silaa oduu ubriitee rabbis dheerassee bar wallaahi lazim an qaallichi nu marartee jeesuni dhuga baanan jee wallaahi lazim ammaan tan dhugumatti oduu qaallichi sun jiraate irra wajji jarri kun hafuuran baasu bar dawaan amaaraa maali beeytani Tigiree dawaan amaaraa Tigireedha ummata sana jechuudha ni beekan laa likki isaan beekan waan ta'eef if duuba irraan deeban likki isaan galchan hafuuran baasanii bar ummata saba miliyoona jala hafuuran baasan garuu oromoo miliyoona 60 jala miliyoona 60 akkata duratti hisiftanii yaashime abiyyi akkatti ummata miliyoona 60 hisifte ummata miliyoona 14 nyaachisuu jirta jechuudha miliyoona 60 ni osoo gista janneenu ifirraa dhabamsiisu gaafa oromoon ablee bitatte qawwee miti Itoophiyaatti iffarrasaan gaafa ummanni immoo qawwee bitatee achi keessatti bilisiginnaan jaartee isinii quban qabne isin biyya bulchinattanii asi misooma tanii asi nama sossobdan achi bilisiginnaan kaadireen bilisiginnaan naannoo amaara ummata ishii hidhachiiftee caakka galchitee waan kana mala daleeddu ati zinnaashuma taap godhu warri waa ragattu gisa gabbaa ragaxaamee jara kana dhugatti isinitti mahaar gaggara galcha ummata oromootu gaggara galchitanii dhugaan isinitti majara kan dhaggeeffadha oromoo gaggara galchitanii asirraa haka khiyyaa kana arrabsuun qallaal isinitti taate mootummaan kun tiktok isin qaba wallaahi numa deema wanni marti ni dhagaamti kaadireenis numa dhagaamti gaggara galcha ragaxaa maaltu isin kuti dirqama gaggara galchuudha gosa isaa beekuun qabdanii bara dhiiga oromooti harki isaanii dhiiga waan ta'eef likkii galchaa deemati kun amaaraa miti akkana isin goosaa jiru oromooma bas oromoon yoo hidhatte Itoophiyaan ni diigamtii janiin kadiruma paarlamaa keessatti isa bar kaadireen naannoo amaaraa akkanatti hin harka baafti oromoo እንደዚህ ከአሰረ እዚህ ጋር እንደዚህ መሳሪያ ከተገዛ ኢትዮጵያ ይፈረሳል ኢትዮጵያ የለም ገሩ ጋፋ ኢሳን ብተተን ጋፋ ኦሮሞን አማራ ክልል ድረቲ ዮ አማራ ክልል ይገሰት አፋን ኦሮሞቱ ዱበተም ኢትዮጵያ ይፈረሳል እኮ ከነን ቤተን ይዝን ገሩ ኦሮሚያ ከሰቲ አርዳንተና ይዝን ቀለሙ ዱበተኒ ጋፍን ኡመን ኦሮሞ አከት ዱሜ በሪ afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'uuf waggaashan itti kannamee aangoon hundi itti kannamte bar qo'amee xiqqooni sossobaani maaradhaani badhaadhinaani maaradhaani ilammatti bar
fuudhanii achi kaanii irra taa'u turani bara ka fuudhee achi irra taa'u jiru bara haya angaafa san luka lamaan hin dhaabbanne qo'aa gaagaafi teessan oduma jiru akkana sin godhe kana mara waliin laallee arguu jiraachu innaama sodaa isaaniitiif ta'e ka dhugaan Oromoo ta'anii ani maarree Oromummaa kiyya hin qayyartu waliin jan gaafii itti ol qoran san irraanfachuun isaanii maal akka ta'e hin beeku ummata akkanaa kanaa wajji dammaramaa isin hin jangaa dammaramaa isin ummaan dammaramaa ammaaltu naan kenna ani kaawun bu'aalam Itoophiyaa maadallam ከእናንተ ጋርም አልደመርም ይሄ ሰው አራጅና ሰው በላ አውሬ ከነኚህ ጋር አልደመርም ሜ አንሻኑ አከስነ መጎሳን ፍደኒ ሜ ዱግመት ስንጃመር ሽፍታ ጀኒ ሸኔ ሳም ሙጋሰንሰን አከስት ነመቀሉ ጅርቱ ፍደኒ በረመረ ከኒ ጅሩ በረመ ሸኔ ነሲ ማ ቀልቴን ወርሲ ማለ ቀላቦ ረቢ ስኑ ስላዳቲ ማለ ፈላኸሉ ኸሰን ስለ አንጎነ ስትዱፍተን ጅርቱ ሁን ጋፋ አንጎ ትዱፋ አዳ ጋፋ ያዲ አከስት ሁዳ ቀቤ ብልጽግና ቀቡሳን ስላ ኦሎ ይጠኒ ዋን ፍደኒ ጋፋ ሰን ተስፋ ሰን ራቀነ ትሮይ ሜ ኡመት መከነ ለታ ቱ ላሉ መተነ ለ ኢማን መከነ ለ ራቆር ሳረቢ ስኑ ስላዳቲ خانو ملنو را قرصون دن دهسن اچما چاکا خسا ویڈیو را دک تهسنس بکا گره امته في دوباسا diaspora len خبيجه خسر يو خشنه ولا هريرو قباتن وانا كان رب باسا تصفامو را دوغان سنين جان تكون انساني دنتا نتبر شمه في ابي انغور خاو دافي متي مني غافا سنترو ميبر wanne kana kuna kan dufne qalmatin tuutni oromo raadha batu himale shimeenan go khore abiyan go khore adana chkorte finfinnen misomne danta irasin qabu manne oromo nuti duutnu raadha batu abban biyyumma nu qalb afan kenya afan federal ataw sani jecha lubbuni amat torba ma saddeti dumte aramo isaanumman gabbani aanoolee wanni jaamaan jiru diigamuu qabdi hawultiin sun jaa ture bara oromumaa jaa ture amma khadre oro bilzigannaa takka takka hojjaa sotte aanoolee fi calanqoonni jamu suni khadre yaadik oromoo fi amaara walitti meessu Itoophiyaa diiguudhaaf qopheeffatee kaa'e malee waan sirriitii miti jaa jira haya gaafa san akkas jettanii haasottan hin beekan hunda keessa wal beeynas amma waan nuti jaangaruu tanumaan nun jo'aatan amma jaangarra hoggana maqalan hoggaa nama qalanii muka keessa kaanii fannisan ijaan garra hoggaa oromoo no gaallaa no irra dawjan ijaan garra haya gaafa san harka muranii jachuu dhageessan malee ijaan gartanii jettan nu gaafattan amma ijaan garree maal jawaatamee manutti maam maal jetame ummanni kun amalli harki hanna bare duulu sossaajan waan itti baraten dhiisu gubanne wallahi lazim jiruun du'uu akkanaa takkaan agarre nama osoo dhaabbatu bakka dhaabbatutti du'erra guyyaa lama ijjinee asirraa sagalee taanee salaalatee jennee qaqqalame kanas ni irraanfannaa zim waggaa 5 guutuu gumaa caaluutii fi haqa caaluu baasuu irratti bar zim jenne bar akkaamsanii jechuudha amma uummaatti xiqqashaa akkanaa kana nama zaahiraan viidiyoo waraabanii qalan amaaraa qalee utujaanii dhageessanii zim jechuun kan sanaaf qabu asirraa gabbuunetuma zim jettanii asirraa gabbuunetumti keenya zim jenna arrabummaan jazaa isinii haa kafalu oromoo wallaahi lazim jiruun duuna kanaa miti manguddoon gistaan baatee gaafa kana kabbaatee araara maarreettu tunis gabbaatee aboo biyyi fattis dhaqa aboo abiyyi ummata kana dhoorguun dandeessa boo wallaa dhugaan baana bara abiyyi paawara ni qabaa bar aangoo ni qabaa bar waraanas ni qabaa bar namni agasaa waraanas qabu jiru unkaan fannoo ganda keessa bubuutuu tanaa miti TPLF hidhannoo guutuun taankee fi waraana lolaa turte san diroon lolaa turte san dhaqee dhukkee irraa kaasee maqalee seenee deebi'e amaaraa kililii tana yoo takkitti ummatuma oromootti bobbaasime milishaan qoftuun dhukkee irraa kaafte milishaan qawwee ittiin kanini qawwee firii takka takkaa wajji milishuma oromoo qofa keessa naannoo salaalee keessa galakkisime dhukkee irraa kaafte ummata oromoo akkatti hin hidhin ummata oromoo hin sodaatin hidhachuu saba keetiin sodaatin waan takka sin godha wallahi yoo si biraa deemte isaan gontun
Humaa takka Oromoo bira dheeti maa rakkattaan irratti hin duutu irratti atuu zalaalama alam hin jiraattu. Hidhachuu Amaaraa feete hidhachuu Fannoo feete hidhachuu Oromiyaa kilillii tana akkamitti akkas jibbisiifte. Maa akkatti firaa shakkita. Nama waan isin hin jeesun qabu Oromoo. Hundi keessan namni 390 kuni TikTok Abiyyi ni beektanii Abiyyi Ahmad Doggottiin raayitii qaba. Haadha akka bootusan jalatti duwit godha. Duwit haadha akka bootusan. TikTok mesaa jalatti duwit haadha akka bootusan haadha akka bootusan. Maali naannuma arganii beekan warra achi keessa jiru. San irratti qabsaa'amu. Takka sagalee walii ta'uun akkasiin. Lammaffaa ijoolleen qabxiin lammaffaa ijoolleen biyya Arabaa dheengadda hudduu fi muka maarree walitti dhiibdu suni. Haga dandeessanitti jara ganda soddaa barbaadaati viidiyoo isaan fakkaatu san deebisaa kannaafi. Lama. Ta irraa sadaffaa warri TikTok gubbaa hin fakkeessina. Warri TikTok gubbarraa iyyuu hin fakkeessina. Uummanni salaalee ardhaa miti kanurraa dubbadhaa dhumuuf yaana isin hin jee ardhaa miti hin fakkeessina haadha teessanitti maatii isin naarsitanii. Yoomi gaafni isaan dubbatan baatii 3 dura isinitti iyyaa turan qambara asirra kaatanii. Feemasa maali hattuu garaatu asirra guute. Wallaahi haqa namallee jibbu. Haqa namallee jibbu an haqa namaan jibbu an dhugaan isinitti himan. Namallee jibbu haqa namallee jibbu. Guyyaa tokko ol baatee maakiin ol baatee guyyaa tokko uummata salaaleef sagalee haa taanotte ishii irraa dubbattu argee jiran. Ishii irraa dubbattu argee jira. Har'a duniyaa boroo akiraan qabriiti jenna wajjin seentan haa galatoomtu. Iyyitee kophaa ishii dadhabdee firaa dhiifte guyyaa tokkicha sanuu. Nuti viidiyoo daleenne Facebook irraa raabsine wanni enne qambarri kun maaliif deddeema manguddoon tun maaliif deddeematte isinii galee. Kanaafuu isin wanni godhuu qabdan warra TikTok qabxiin tiyya sadaffaa hin fakkeessina. Har'a iyyitanii borummoo jettanii hin fakkeessina. Yoo irra dalaguu raajaa qabaattan namuutu akka dhageettee walitti qabuun boruuf iftaanii qofaa miti. Haga waan kana firii isaa agarruutti haga illii walitti qabatanii gaafa kaanuu muka dhiibdanii muka asiin dhiibee kunis itti dhiibe keessa wal argatanii waan akkasii hin daleine uummata kanarratti TikTok irraa iyyaan oolinaa irratti hojjedhaa. Qabxiin tiyyaaf afraffaanii waraanni abaa'oo qacaakkaa jiru silaa abdiin nuti araakiloo nu seentan jennee isinirra eenyus hin jiru kararra yaatanii makiinaa takka takkaa hundi xalaftanii ummataaf deebisaa isaan fakkaatu deebisaa waan kanaa ummata Oromoodha ifitti dhiyeessaa ummata Oromoof kafalaa ummata Oromoof jaalachiisa. Ummanni bal'aan isinirraa istana eega. Gumaa kana eega. Parsantaa 50 Amaarri Oromiyaa kililii keessira. Waliin qabna. Oromiyaa waliin qabna Amaara immoo Amaaraa kililiin tanuma isaaniiti. Oromiyaa waliin qabna. Kanas ni beektan. Hundi keessan ni beektan jechuudha. Warri biyya keessa jiru qabxiin tiyya shanaffaan warri biyya keessa jiru ijoolleen namni 5 yoo wajjii haatan namni tokko isinirratti sillaayii kaadiree mootummaadhaaf isin basaastuu isinii wajji jira tiyyaanna baasii waan haasottan adda laalladha. Isinirraa waan isinirraa eegamu kana haga dandeessanitti maaksee fi faa waa haadhatii galgala waan gootan godha. Kana achitti asirraa jettanii fakkeessuun hin barbaachisu. Fixadha yaada kiyyu. Gaafa nuti dhiyoon tana salaaleef sagalee taa'annee iyyaa turre asirratti hundi keessa waliin rafne. Deebi'anii sifiraanti dhiise. Maali jennaani bara kadra mootummaa tana keessaa bara ajandaa gosummaa tana isinii darban hin beektan malees. Kaan Arsii fi Shawaa Wallagga Walloo fi Arsii kanas. Kabiraa bakka biraatti dhufan seen. Akka wanni takka. Akka Oromoon waan takkan goone wal nyaachisu. Humni tokko Oromoon tokko taate akka maal jemallas. Gaafa Oromoon sitti walii galte basana sir'aat maanim saat tokkos wada maqalee gibaa jebar. Dhuga baanaa bar mallas gaafa sana akkas jebar. Gaafa Oromoon sitti walii galte wajjillee mugutinii je. Akkasumatti dhiisi biraa galii je ni beekana biyyi faan akka Oromoon waliin gallee firratti hojjetaa jiran. Waa maraan. Akkuma amma ilmaanuma Arsii kana kaan baale jee adda baasee isin baale tunees gosa lakkii maqaa lafaati fitinaa tanatti waliin jiran gartee asaayimentii tanatti kan kana akkanatti waliin isin hin jira.
tokkummaa teessan rabbi sinaa eegu rabbi sinaa tissu walla geenya mee borgaa waan dhufuu fi dhaamsa dabarfannee kun haga ciccirattanii fudhattanii rabbi nu haa eegu yoo sirriitti haasofne jenne akkatti haasofnee jira waan nu haasofnee jira asillee jiraannu foon keenya bakka biraa jira santo nu kutaa isinitti haa tolu oromooti isinin jaaladha wal jabeeffadhaa ijoolleen biyya arabaa jirtan immoo hojii guddoon isin eeggatte jechuudha ijoolleen biyya arabaa jirtan ta amaara bira jirtan irraa fagaadhaa biraa deemaa ta achi jirtan immoo taan dhukkee haasaa boo yaaqi fidaa asirra fidaa tiktook irra sin laalla fidaa yoo giifti illee barbaachisa isiniif ka'ina dhukkee irraa haasaa gurra irraa kutaa meeshaa irraa kutaa maali kaardiin mootummaa si beeku hin jiru bara achi ergaltee kuttaasiin deebitee wanni adda dantaateeti oromoo akkas godhuu saalonne maali eegaa tanumaaf hin jee bara oromoo akkas wal godhuu saalonne akkas isinitti haa tolu halkan gaarii naaf qabadhaa